Waaqni janamaa fuullee siin dhaabini waan akkana hunda keenyayyuu nu abaraaru baanee hafu waaqni nu oolchu hundi keenyayyuu akkatti baanu malee akkatti gallu hin beeknu rabbiin biyya ormaatti hafu nu oolchu ilmaa oromoo cufti keessan viidiyoo tana sheer naa gochuun koppiliink naa gochuun duwit gochuun na bukkee dhaabbadha hundi keessanuu adraa rabbii adraa waaqa itti amantanii adraa dhiiga oromummaa walii qabnu micoon asirratti argitan tun dhimma beet tulluu guddaa jedhamti alattuu bushooftuuti akkuma nama kamii dalagadhan of jijjiirettee biyya yaman dhuftee biyya yamanitti lubbuudhaan darbite maadaamin ishii reeffa narraa fudhaa jechaa jirti reeffa fudhachuuf immoo maatii ishii dhabne lakkoofsa maatiitillee dhabne arraashaan maatiin ishii hin dhabame kanaaf namni micoo tana beeku akka carraa ta'e argamuu danda'a waan ta'eef viidiyoo tana sheer kooppi liink gochuun na bukkee dhaabbadhaa kinu akkuma asirratti argitan suuraan ishii kana suuraan kunis kan ishiiti kanaaf namni mabeet beektan ijoolleen ollaatillee namni ishii beekuun dhabama waan ta'eef lakkoofsi kiyya profaayilii jala jira lakkoofsa maatiin ulaadha irraa keessan maatiin oo barbaarreef akka galchuun oo barbaadan immoo akkuma itti awwaaltamnu biyya yaman biyya guutuu miti biyya guddatettuu dantaa sirraan qabu namni mucayyattii shiratu irraa dhabamne dura beektaa amma ani ergan viidiyoo hojjedhee obboleessillee argame maatiinis argaman beektee maatiin haadha sabbaas hin qabdintanii amma argatan garuu dallaaltichi ishii fide Dubaay irraa kara yaman ishii dabarse beektaa Dubaay irraa kara yaman ishii dabarse amma maal jedhaa dallaaltichi sun maal jedhaa imbaasii hin qabdu yamanii jedha. No, kijiba. Kijamar dallal kijiba ada dallal sijamar. Dallal hatu kijiba ada. Namni waa yamanin keessattuu beeku Dubaay irraa gara yamanii ilmoo namaan dabarsu namni cooraan isaa nama ta'e waan akkanaan dalagu. Lammaffaa immoo jechi isaa guutumaan guututti an akka kiyyaatti nan amansiisu. Jechi isaa fudhatanii deemuun gaariidha. Maadaamiin footoo kana hundallee kan kaasee nutti erge ishii dhalaal maadaamatti dhaqnu. Otoon inni duraan kana taateessoo nutti erge. Wallaachu namticha naannaa isaatti kaluu jiru san maqaa magaalaa gaafadhaati wajjin taanee furmaatan goona lakkoofsa kiyya gara keessaatiin siifan erga. Ayyee amma dallaaltichatu furmaatan nu kenna kaa. Tole iddoo isiin itti duute san magaalaa qofa maqaanaa fi maanaa. Okay. Yaman bakka kamitti akka nuti si bicha gaafannee sittiin follow si deebiseera kiyya. Follow kiyya si jammar mati. Duraayi follow kiyya. Please maalo haadho ko maalo na gargaari bannaati. Naman nabe bakka hin beeku biyya Yaman kana waan ishii irraa hin beeku. Naman gaafadhu dhabe waan haasofnu qabnee bakka waan jetti si wal jaasisa beekta. Waan maal si wallaalisa waan maal jedhu wallaalee. Laal ani achirraa maatii qaba waan ta'eef waa'ee biyya Yamanillee waa'ee ittiin bulmaata isaaniis ta'e waan feete waan baay'ee si ibsuu hin danda'a. Rakkina achirra jiruttillee si gargaaruu hin danda'a. Haala karaa imbaasiitti argattullee waan baay'ee chaalenji lakkoofsa tokkollee si kennuu hin danda'a. Naaf salphaadha. Garuu sana hunda godhuuf iddoo mucattiin itti duute san beekuun barbaachisaadha. Maaliif yoo warra kaabaa siin jedhee kana jala jiraattee fi warra kibbaa sana jala jiraatti magaalaa qofa magaalaa yoo naaf himte an ammoo hin danda'amu yookaan hin danda'amu addaan siif baase hin danda'ama yoo ta'e ammuma namaa wasi qunnamsiisa imbaasiinis wasi qunnamsiisa ijoollee keenya imbaasii keessa dalagan warra mootummaan achi isaarra maleellee wasi qunnamsiisuu nan danda'a lakkoofsi isaanii siif hallaadha. Eshi haadha ko eshi. Anillee akka nama Oromoo tokkotti anilleen dawwaleetu bakka mucayyoo sana jirtu akka isaan fuudhaniif wajjin taanee hin goona hin fuudhanillee ijoollee Oromummaa isaaniitti boonu ijoollee baay'ee nama gaarii ta'an ijoolleen achi sanarra jiran. Waan kana ta'eef iddoo mucattiin kun jirtu murteessaadha yookaan ammoo tuyyuu akkanuma liivii gubbaa ooluu yoo taate malee gatii hin qabdan yoo iddoo isin jiraatu sana beektan malee gargaaruu hin dandeessanii. Hayyee kalaas maadaamatti biraan dawwala ka maadaamattiin hin beekti mitire eessa akka jirtan meejjeessa akka jirtu beekti mire ishinu. Maqaa magaalaa isin irra jirtu sana qofa barreeffadhuuti ati as jalatti naaf himi tole. Tole amma kiyyaa kana dubbisi na dubbisi amma sirraa beeytoo na dubbisi bannaat haa inaan jedhe ammas matana lakkoofsa kennaa ergi. Anas dubbisa lakkoofsa kennaa ergi. Anaafat immoo walitti qabna immoo walitti qabna immoo kiyyaa nasii bilbilaa. Enda immoo kiyyaan qabdaati. Wajjin haasaa ture makkam taate. Eshi tole eshi. Na dawwal imoodhaan. Sagalee naa qabi immoo seenetu hin beeku torban darbeetu jira alas seena bakka immoo amma. Ani immoo seenetu hin beeku yaa rabbi nu gargaarii erga akkas ta'e erga baasiin jira ta'e achi direef ishiin gala amma bar waanuma irraa wallaallee bar waanuma haasaan nama wallaalchisa kun akka.
carraa ijoollee teenya. Yaa carraa nama keenyaa. Bakkuma hundattuu ijoolluma teenyatu akka baala baarjaa fi harca'an maaluma nama wallaalchisaa jiru kuni baree haabbee. Mee dubbaddaa uummata. Inshallah Rabbi sinaa gargaara. Rabbiin nu haa gargaaru. Ijoollee biyya Yaman jirtu argadhe taananii akka fakkattu waa'ee biyya sanii nutti himan. Amma waa'ee biyya sanii irraa beekuu dhabiisa kiyyaadha bar kana rakkise. Biyyarraa waa beektu nama dawwaltee nama gaafatta kana namarraa hin beeku. Biyya sana hin beeku waanumaan jedhu wallaalee beekta. Maatiin har'a argame kana hojii Nama jaarraa gosoota jalatti jaartu boyfriend bulti. Jaan tokko suudii jalatti bulaa Yaman jechuun ammaan tana biyya rakkoo qabdu. Jaan tokko suudii bulaa jaan tokko ittiin dhuunfaa miti bulaa. Si barreesseen jira kiyya kun isin jedhee si barreesseera imoote jala galiiti ilaali. Siifin dawwala bakka ashi. Mee siifin dawwala immoo galee dhiifa manaa godha bakka ijoollee ergannama argadhee asirraa afaan banuu moora waadaan qabu. Mataan dhukkubee jiraatu illee. Galgala deebiin. Kiyya bakka siifin dawwala ishee amma sirra ba'ee. Yalla imora na dubbisiiti lakkoofsa sanallee nu fuudhu mokkore anuu nan dawwalaa fi daayireet dawwaluuf hin danda'an. Okay. السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدأ لبركة باسم رب الأنام الله بفقاد ستن دين الإسلام الحمد لله بلا في ليل والأيام يا جنان ينقيت بهمام بسلام بنبيات الله صلاة سلام يورد باجونا إلى يوم القيامة وطن تحت الظلام قال النساء